Ajaa'iba Rabbii nama dinqisiisaa jedha Faayisaa Furii jechuudha. Akkam ooltan nagaa keessanii fayyaadhaa galata Waaqayyoo nu nagaa keenya isiniin jechaa. Egaa waan kana baay'ee waan na dinqeef jechuudha viidiyoo kana qabadhee kanan dhufe baay'ee na dinqe jechuudha. Ruuttan akkuma beekamu jalqaba irratti jaalallee Abrish turte yookaan immoo akka haadha manaati jechuudha. Egaa ammoo nama kanaan wal bartee nama kana akka goddanyaa itti siqxee isa gammachiisuudhaaf wanni ishiin hin goone hin jiru. Kuni badii miti. Egaa wanni baay'een nama dinqu garuu baay'ee tokko kan na dinqetu jira jechuudha. Innis maalidha? Haala kanaan ishiin kafana uffata akkanaa kana uffatte karaa mana itti fuxuura itti nyaatanii deemtee achitti isa eegudha. Kun immoo gammachuu guddaa isatti uumee jira. Hordoftoonni ishiitis baay'ee ishii dinqisiifatanii akkasumas namoonni baay'een ka viidiyoo irratti hojjechaa ishii dinqisiifachaa jiru. Kuwwan immoo musliima taatee kan jedheenis jira jechuudha. Egaa waa'ee amantaa ishii ishumatu beeka. Namni biraa ishiidhaaf hin beeku jechuudha. Akkasuma goddanyaa kiyyaa goddanyaadha jette malee waan ishiin waan biraa dubbattes miti. Egaa sanis ta'u kana jalqaba irratti ishiin jaalallee Abrish turte garuu immoo amma akka isaan adda bahaniitidha jechuudha kan haasa'amu. Akka isaan adda bahanii nama kana jaalattee wajjiniin jiraachuu barbaadduuti. Sanis ta'ee kana jechuudha. Inni guddaan asirratti namni beekuu qabu amantaa kamiyyuu hordofuun homaa wal nama hin dhabsiisu yaada jedhuuf jechuudha. Egaa akkasittiin uummanni haa yaadu malee amantaan akkasitti hin yaadu jechuudha. Sinii galee amantaa keessa gadi bu'anii gaafa baranii iddoo jaalalleewwanii yookaan immoo iddoo haadha manaaf abbaa manaa kanatti amantaan isaanii tokko ta'uu qaba jedhama. Egaa ruuttanis garasuma deemaarti natti fakkaatee akka shaffanattee dhaqxettu gara islaamummaa fudhachuutti deemaa jirti. Kana hundumaafuu ishiif rabbiitu qofatu beeka jechuudha. Namni beeku hin jiru. Garuu jechuudha Itoophiyaa keessatti walta'iinsa guddaan akka jiru akkasumas musliimni fi kiristaan wajjin jireenya akka qaban yeroo soomaa aftiraa hojjechuudhaan kiristaanonni baay'ee musliimota faxarsiisu. Akkasumas immoo musliimonnis yeroo keenya yeroo ximqata yeroo taabonni ba'u taabota baasu waa hedduudhaan jechuudha. Akka uummata gara biraatii miti jechuudha. Itoophiyaa keessatti hundumtu amantii ofii walii kabajeetu wajjiniin jiraata, wajjiniin hojjeta, wajjiniin nyaata, wajjiniin dhugaa. Kun amantaan kan abbaatii jedhama. Amantaan kan abbaatii waliin jireenyi garuu namni kamiyyuu wal wajjin jiraachuu akka qabu hubachiisaa barsiisaa jiranii jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jechuudha. Kuni waan guddaadha jechuudha. Waan guddaa waan takkaayyuu ija namaatitti baay'ee bareedudha jechuudha. Sinii galee kanaadha. Akkana biyyi keenya biyya jaalalaa biyya waliin bulmaataa ta'uu ishiitidha kan ishiin mul'iste. Akkasumas ishiinis achi dhaquun ishii bakka isaan dhaquun ishii baay'ee ishii dinqee jira jechuudha. Yeroo jalqabaatiif iddoo isaan deemuu ishiititti baay'ee gammachuu guddaa itti dhagahame. Maaliif namoonni hedduun hiriyoota isaanii musliimaa faxarsiisuuf kan achitti argamu yoo ta'u ishiinis isaan argite baay'ee kan gammadde akka baay'ee gammaddee kan dubbattudha. Uffatas immoo baay'ee jaalatte. Egaa namni waan duraan uffatee hin beekne tokko gaafa uffatu nam tokko dafee ittiin baratu ishiin garuu daftee itti baratte daftee jaalatte jechuudha waan hundaa'e. Asumarraan gaaffiiwwan tokko fi akkasumas akka inni obsa qabu waan hundumaa ibsitee fi haala saniin jechuudha. Jaalala
argitanii bakka amantaa kanatti sirumaayuu namni wal dhiiba jira, walirraa fagaachaa jira waan ta'eef bakka kanatti musliimnis kiristaaninis tokko ta'ee garuu amantaa isaanii garagar ta'ee waliin jiraachuu hin danda'u. Waliin bulmaata naannoo tokko keessa waliin jiraachuu wal gargaaru irratti hunduu keenya akkasuma jechuudha. Amma baadiyyaa keessas gaafa fudhannee magaalaa keessas gaafa fudhannee ollaa walii ta'uu shangoo garagaraa wajjiniin iddirii dhuguu waa hedduu jira jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi akka namoonni baay'een gaafa Itoophiyaadhaa deemne akka waan wal bira hin geenye yookaan immoo musliimniif kiristaanni yookaan namni amantaa tokko ta'u malee walitti dhiyaatee wajjiniin hin jiraanne yoo boqotan walirraa nawwaalle yoo sargii walirraa hin heerumsisne walitti fuusisne injirree tokkootitti jechuudha namoonni yaadan jiru jechuudha. Garuu akkasii miti biyya keenya keessatti baay'ee kan nama das nama jedhudha jechuudha. Namni kamiyyuu wal qixa ta'ee jiraachuu amantaa ofii walii kabajuu mul'isanii jiru jechuudha. Anis kanarratti yaanni kiyya kanuma yaanni isaan tanaan duras viidiyoo wajjiniin hojjechaa turanii an jalqaba har'aa jechuudha kanarratti hojjedhe. Viidiyoo kana like, share, comment, subscribe godhaayi yommuu isin viidiyoo kana kanaan like share gootanii waan nu jajjabeessitan ta'ee naan immoo viidiyoota hedduu jira. Viidiyoon akkanaaf viidiyoonni nama barsiisan laalanii kan irraa barachuu hin danda'amu hedduu jira waan ta'eef isinii fiduu nan danda'a jechuudha. Kanaafuu warri mana kanaaf haaraa taatanii subscribe gochuudhaan karaa fuulduraatti adeemaa isiniin jenna. Hedduu natti tolte jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e baay'ee natti tolte. Egaa immoo Abireeshiif Waaqayyo obsaa kennuu jenna. Haa yeroo kana baay'ee waliif fedhan natti fakkaata Abireeshiif yerootani. Kanaafuu isaaf obsaa guddaa siif haa kennu jechaanii. Egaa duraan baay'ee jaalatti amma immoo gara mucaa kana deebi'uun ishiitis baay'ee ulfaataadha. Haa ta'uutii garuu waa hunduma keessattuu obsaa fi jaalalli nama barbaachisa. Ishiin immoo waan ofii ishiitii filattee raawwatte waan ta'eef kun rakkoo hin qabu. Horaa bulaa deebanaa isiniin jechuun barbaada.